Akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii kun shaakala afaan Oromoo torban sanbataa guyyaa tokko kan waliin ilaalludha. Egaa akkuma beellama keenyaatti torban sanbataa kan waliin wal beellamnee addaan baane torban har'aa kana deebii ga'aa gaaffii har'a gaafatamnuuf akka qabannee dhiyaannu har'as beellama waliin qabanna. Egaa ijoollee gaaffii asirratti argitan kana tokko tokkoon suuta jedheen isinii dubbisa. Isin immoo gaaffii kana barreessaa. Gaaffii kanaaf deebii ga'aa ta'e mana keessanitti kennitanii torban karaa marsaa akka maxxansitan akkasumas immoo karaa iimeelii keenya afankoo@gmail.com jettanii deebii keessan guutuu akka nuuf ergitan kana asumarraan isin yaadachiisa. Gaaffiin har'aa akkana jedha. Gaaffii marsaa 1 hanga 3. Afaan maali? Gaaffii tokkoffaadha. Afaan maali? Gaaffii lammaffaan Oromoon afaan maal jedhamuun waliif gala? Oromoon afaan maal jedhamuun waliif gala? Gaaffii sadaffaan afaan ilma namaa mallattoolee akkamiin walitti qabame? Afaan ilma namaa mallattoolee akkamiin walitti qabame? Gaaffii arfaffaa amaloota afaanii ibsi. Amaloota afaanii ibsi. Gaaffiin shanaffaan afaan hundi walqixxee yoo jennu maal jechuudha? Afaan hundi walqixxee yoo jennu maal jechuudha? Egaa deebiisaa qabattanii akka dhiyaattan abdiin qaba. Gamanumaan nagaatti.